amma ach badhoo dachaasaa leencota ajjeese malee badhoo dachaasaa baaroon ajjeefne kana ummanni Oromoo kanaa beekuun barbaade. Halkan dheeraa kana kanan ani taa'e inni waan lama qofan dubbachuu barbaade. Tokko badhoo dachaasaa baaroon ajjeese hojjette rasaasa baaroon ittiin rukutame sani naafi diragaasaa. Get me that. Lammaffaa badhoo dachaasaa mataan dhibamaadha hojjette get me the medical evidence. Eenyutu hospitaala kamitti yaaltaniit dhibamaa ta'u. Kana qofaadha miti. Dhugaa jaalladhii gammadaa baasuu qaba. Jaalladhii gammadaa baasuu qaba. Jaalladhii gammadaa halkareen coolataatti du'uudhaaf waan isa taasisu gahaa guututu jira. Isa kanaaf hin beekamu jechuu hin dandeenyu. Eenyu Jaal Abdul Jalil miidiyaa irratti gadi fiddeeti gaafa Moqadishootti mana Koroneel Abdii Suurii teessan sani maal odeessitan jedhiitii namicha gaafadhu. Inni kun dhugaa ta'aa jechuudha. Wanni achitti odeeffame sun nadhii gammadaa akka inni dhabamsiisu taasifameera. Odoo kun hin taane leencoon booleedhaan Itoophiyaa seenee gaafa inni seenu nadhiin asiin deemee boollan seenu hin badu achi. So leencoo lataa umrii isaa guutuu wayyaaneedhaaf hojjete. Aangoo dabarsee kennuu qofa odoo hin ta'in ilmaan Oromoo jajjabduu bakka isheen ooltu, bakka isheen galtu, karaa isheen baatu, karaa isheen ittiin galtu wayyaane mallasitti himaa, mallasitti agarsiisaa. Warra afaan Oromoo dubbatee Oromoo keessa taa'e ilmaan Oromoo wayyaanee jalatti aqxaaccatti agarsiisee gootota Oromoo nyaachisaa tureedha malee anaaf gootaa miti siif goota ta'uu danda'a. Hin jiraa'oo barbaaden abaaraa aduu namichi. Okay? Let me be legitimate for you. Political correctness jedhu sana correct ta'uu haa baadhu ani. Ilaa namni waraanamee fi namni waraanee wal qixan dhibamu. Okay? Kan waraane hin waraane wanni isa dhukkubu hin jiru. Waan barbaade godheera. Inni waraaname garuu sibiilli isa waraane keessa jiraate keessaayis ba'ee madaan madaadhuma nama dhukkuba. Nama dhukkuba. Ammaa miti bara akka adda addaatitti rakkoo meeqa keessa turreerraa kaasnee gantoota jedhamee xarrabsamna. Isa qofaadhaa miti by the way. Waa lama sitti hima. Oromummaan warri Oromoo taa'anii Oromummaa keessan fidaa jedhamee namoonni gaafatamaniiru Ameerikaa keessatti. Warri kana jedhe ilaalcha namni kun amma barreessan already indoctrinated warra ta'anidha. Kana xiqqeessanii jibbarraa qaba Girmaan akkan hin jedhamne jedhee kana hin faaluwan. Jibballee oduma jedhameellee I don't care abbaan barbaade akka barbaade taa eeggatu. I have no any problem about that. Hin beeku waa itti fakkaate garuu guyyaa hundarra deddeebisee kanan kadhadhu ani kanaaf. Maaliif gatii kaffallee anatu beeka. Simply fakkii tokko sii kenne oggaa lamaaf walakkaadhaan dura dhaabbata lamummaa idil addunyaa tuulamaa jedhu gaafa ijaarru Oromoo keessa namni akka kiyya sa'aatii 6 paabilikii hosti godhame akka namarraan dhalanneetti sababa Oromoo tuulamaa ani jedheef arrabsame injiru Oromoo keessa. Injiru. I'm the only person. Eenyuun arrabse Harargee miti kan arrabse garee kanatu nama arrabsa garee amma kun wacu kanatu si arrabsa maali hojjettu gareen kun already indoctrinate ta'eera doctrinii san eeggachuudha fi waraa yeroo hunda gadooda gaafa ati dubbatte garee hojjetteeni isa kana bal'iseeti akka waan ati maccaan goote godheeti frame si godhata diddee godhattullee malkaamma godhati siif haa hodhu it's up to you. Intimidate si godhu laala agarte amma al tokko maal sin jedhu seete nama amantaa islaamaa qabu tokko gaafa ilaalcha siyaasaa isaati irratti kun jallaadha gaafa teettuun islaam sila honee no sin jedhu they intimidate you so that akkana naan jechuurra jettee karaa ati gadhiiftaa veen isaan akka barbaadan gulufuu danda'u jechuudha seemdi kunillee kanuma kanaaf namni kuni gochaadhuma inni godhe keessaa odoowwan hundumtuu abaduu dhiisi. At least gaafa koottu aangoo kana fudhadhu jedhasan warrumti karaa qabsootiin laalaniyyuu tole jedhee fudhachuu dhiisunii fi dabarsee isa kennuudhaan by the way
Ani Oromoo Tuulamaati by the way. Forget it about waan inni Harargee keessatti godhe dhiisi. Isa qofaadha miti. Nama kanarratti waan inni bixxile kana dhiisi isa qofaadha miti. Ummanni Oromoo Tuulamaa qotee bulaan miliyoona 1.8 Finfinnee irratti wayyaaneedhaan buqqa'uudhaaf karaa kana dabarsee kan kenne nama kana by the way. You know that? Maaliif? Gaafa aangoo mootummaa ce'umsaa kana hodhuu sinii gaafa jedhamu san odoo fuudhee jiraate barbaaduu baatu Oromoo biraatti nuu dabarsee raate wayyaaneen aangoorra teessee ilmaan Oromoo qeessan buqqiftu sila. Ilmaan Oromoo haayilaandii nurratti fanniftu sila. Wanta tokko yooti hiiktu waan baay'ee of keessaa qaba. Kana hunda odoo hin laalinii jedhee namni amma mormu ani qabsoodhuma Oromoo jedhu kana balleessaa Oromoo keessa. Baduudhuma qaba. Namni wanna kana gadi ba'ee addabaabaayii si mormee jennaan akka sirrii hin jaanne kunuu hin agarsiisa bakka. Sirri miti nuti. Sirri miti. Waatu duuba jira jechuudha. Duubeen isaa kan biraati. Oromoo kana ajjeesu asuma keessaa ba'a. Yeroo amma waa'ee warra faannoo kanatti numatu ijaaree siin jedhu akkamitti faannoo ijaaratan. Waa'ee numatu kana godhe hin beekna keessoo ashas hin jedhu. Gaafa afaan Amaariffaatiin maayikitti siqsee kunis jedhu warratti san faarsu. Maqaan Oromoo kuni maqaa nagada siyaasaa ta'e malee warri Oromoodhaa dhugaadhaa dhaabbatan akkuma waggaa 48 arrabsaman quuqaman xuraa'an sabni isaanis ittiin xuraa'e har'allee sanuma jira. Sana jira. Kun barnoota guddaadha nuuf ta'ee jira nuuf. Kitaabni kun gadi ba'uun isaa sadarkaa amma irra jirru kana ani jaaladheen jiraane. Sadarkaa kanarra dhugaa kana beekuun keenya sirriidha amma nuu ta'ee jira. Amma nuu ta'ee jira. Bakki itti tole hin jira. Bakki itti immoo deebi'ee madaa bara dheeraa jiraachuudhaaf ta'u godheera. Namni kun in fact diina uummata Oromoo Maccaatiif Tuulamaati. Ammatti yoo jette jechuudha. Kan durii godheera. Maaliif? Amma immoo bakka itti uummanni kun lamaa wal nyaatuu fi wal ajjeesu si dhaabee deeme. Kanaaf isheen kaleessa mootummaa balaaleffattus amma Itoophiyaatti galte gaazexeessaa taate gaazexeessaa san dhiifteti waan hin beekne irratti nama waa barreessee waa beeku arrabsuutti gadi galte jechuudha. Maal beektu yoo ta'u beektu? Waan beektu maal? Doctrinated taateera. Indoctrinated ta'aniiru. Soba kanaan, kijiba kanaan, miqqanyummaa kanaan. Maalitti fakkaata tokko isaanii? Okay, warra kana already diinagdeedhaan cabsinee lafa isaanii saamnee mana irratti ijaarrannee irra jirraa warri jedhu amma mootummaa kana dawoo godhatanii achi taa'anii nama kana tuquun gaarii miti nama Oromoodhaa qabsaa'e. Anaanaan qabsoofne narratti qabsaa'e malee. Anaanaan qabsoofne. Anaa gaarummaa nan barsiifne. Kanaafan jedhaani Oromoo jaalala nuun hin jedhinaa jaalala sinirraa hin baranne. Hin baranne. Sinirraa kan baranne soba sinirraa baranne waa micciiruu sinirraa baranne waa dhoksuu sinirraa baranne daba hojjechuu sinirraa baranne daba dhugaa fakkeessuu sinirraa baranne Oromoo wal nyaachisuu sinirraa baranne baay'ee Girmaa Taaddasaa Oromoo wal nyaachisuu eenyurraa baratte yoo naan jette isarraa baradhe yoo sin jedhe isarraa baranne naan jettee ragaa qabda isarraa akkana hin baranne kunoo baradheera agartee kanaaf soba keessa turre kun amma achillee Oromoodhaaf faayidaan qabu. Kanaaf dogoggora kana gadi finnee dhugaa himachaa jirra. Sobaan turame ammallee namni kun gaafa lubbuudhaan jiru jaarsolii biyyaatiin abbootii amantaa biyyaatiin gadi ba'ee uummata kana sadeenuu dhiifama gaafachuudha qaba. Kana sadeenuu. Kana qofaadha miti. Dhugaa jaalladhii gammadaa baasuu qaba. Jaalladhii gammadaa baasuu qaba. Jaalladhii gammadaa halkareen coolataatti du'uudhaaf waan isa taasisu gahaa guututu jira. Isa kanaaf hin beekamu jechuu hin dandeenyu Jaal Abdul Jaliil miidiyaa irratti gadi fiddeeti gaafa Moqadishootti mana Koloneel Abdii Suurii teessan sani maal odeessitan jedhiitii namicha gaafadhu. Inni kun dhugaa ta'aa jechuudha. Wanni achitti odeeffame sun nadhii gammadaa akka inni dhabamsiisu taasifameera. Odoo kun hin taane leencoon booleedhaan Itoophiyaa seenee gaafa inni seenu nadhiin asiin deemee boollan seenu. Badu achi. So leencoo lataa umrii isaa guutuu wayyaaneedhaaf hojjete. Aangoo dabarsee kennuu qofa odoo hin ta'in ilmaan Oromoo jajjabduu bakka isheen ooltu, bakka isheen galtu, karaa isheen baatu, karaa isheen ittiin galtu wayyaane mallasitti himaa, mallasitti agarsiisaa
warra afaan Oromoo dubbatee Oromoo keessa taa'e ilmaan Oromoo wayyaanee jalatti aqxaaccatti agarsiisee gootota Oromoo nyaachisaa tureedha malee anaaf gootaa miti siif goota ta'uu danda'a. Hinjiraa'oo barbaaden abaaraa aduu namichi. Okay? Saniifuu nama farra akkanaa Oromoo keessatti hojjechaa ture, nama wayyaaneedhaa dubbii kennaa ture, bakka itti waraanni rukutamu, bakka itti namni rukutamu, bakka gameessi Oromootti rukutamu, ebaluun bakkana jira, kana godhe, ebaluun bakka kana jira, bakka isaaniif hojjechaa nama jiraate. Aangoo kennuu qofaadha miti. Nama daba ammana hojjete, hin tuqin erganaan jette qabsoo maaliin naa qabsoof taate? Eenyurraa bilisa na baafta? Anuu bilisa sirraa bahuu barbaadoo barbaachisaa ta'e jechuudha. Doktiriinii qoshaasha, soba qoshaasha, soba tortoraa kana lafa naa goote amma achi badhoo dachaasaa leencota ajjeese malee badhoo dachaasaa baaroon ajjeefne kana ummanni Oromoo karaa beekuun barbaada. Halkan dheeraa kana kanan ani taa'e inni waa lama qofan dubbachuu barbaade. Tokko badhoo dachaasaa baaroon ajjeefne ajjeese hojjette rasaasa baaroon ittiin rukutame sani naa fidi ragaasaa. Get me that. Lammaffaa badhoo dachaasaa mataan dhibamaa dhoo jette get me the medical evidence. Eenyutu ees hospitaala kamitti yaaltaniit dhibamaa ta'uusaa agarte. Get me that. Naa kenni hoontaane hoo anaa goota kiyya. Goota garaasaa hidhatee lubbuusaa of kennee seenee gammoojjii Harargee keessatti gadhee harkatti nama du'eedha. Anaaf goota inni sun. Sadarkaa Abdiisaa Agaafaan Taaddasaa Birruunfaa laalamuttan laala malee akka inni natti miti hingaa waggaa 48 akka moraatti nama mataan dhibame nama fayyaan qabne nama akkanaa warrattii tuulamaa tana warri isaan keessaa baatu fayyaan qabdu jedhamaa turre fayyaan qabanii maali ana waggaa 3 irraa nama kanaa warra goobanaatii yoo takkitti dhageetti argate ummata keessatti boru gadi qabuu hin dandeenyu nama kana Oromoo irraa fageessaa jechaan turre maal jedhee warra goobanaa goobanni hin nagaamu. Sanyiin Oromoo tuulamaa siyaasa Oromoo keessatti yoo argamte be ajjeesuma qabda be. Akka farraatti ilaalamnaa be akka abaarsatti ilaalamnaa be. This has to stop now.